si dhabuu hin danda'u. Garuu daash yoo goote sin jibbaa. Yoo durba gara biraan irratti jaalladhu. Kanatti daash yoo naaf goote badhaasa guddaan si badhaasa. Daash yoo naaf goote. Bakka duwwaa yoo naaf goote daash san guutu. Yoo na rungotte kaa. Oomin seen. Obse waan sadii waan osoo dubartii ta'uu baadhee si jechisiisu nuuf himne. Yeah, oh, thank you. Inni tokko afaan Oromootiin maal jedhama? Jedhii bireedii. Wanni Guyyaa laaguu jechuudha. Isarratti utuun dubartii ta'uu baadhee jedhee beeka. Yeroo inni ta'u. Ijoollee akka singoonillee hin beekaa. Haa taatu garuu surprise nu goote. Uummanni surprise nu godhe kan muddaas jira. Taa hoteela inni taa'ee, kaa hoteela inni ta'ee. Baay'ee nu bareedee sarkiin kan nu olitti nu bareedee namni marti isaatti gammadee nama takka koomentii shama argee hin beeku. Nama ani manaa keessa jira moo sarki keessa yeroo ofiin jira baay'ee itti gammadee. Yaa habiibii wallahi argineerra baxaa himatti waan nama ajaa'ibaati. Maashaallah galatoomaa sun tuqeedha. Oy. Kata? Aku kan berenang warna mana? Alhamdulillah, gue udah tamat. Alright, let's go. Wow, mashallah. Obboleeyyan kiyya hundi keessanuu misirroonni dhufanii as nu bira ga'anii jiranii. Mee uummata kanaan salaamtaa jawaabuu takka uummata akkattii si jaalatu kanaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasham arkamu kan amne jirtani jalatu to kan to talman oromo kan abde shofi ridi magan kordofartan isnun dige sanu nageni kenna kelen sra bres berha ko jecha welcome to back we come back jalamne tin dira na akasi senja na kan galatoma unti keessanuu arra sagantaa Mee obserraa eegalu moo riitirraa eegalu ofiif surratti? Naa barbaadirraa eegali habiibi rakkoo tan qabu. Ladies first, bro, ladies first. Abbaa manarraan eegala yeroo duraa mee riitiin yeroo duraa jechuun osoo sagantaa taphaatti bashannanaatti seenuu dura eessatti akka dhalate namni irra guddaan riitiin Arsii jaa kaan Baalee jaa kaan Wallagga jaa ani immoo lakki riitiin Shawaadhaa jeetiin nama mormutti jira. Mee riitii kiyya eessa dhalattee eessa guddattee ammaafoo eessa jiraataa nama hin beekne yoo jiraate ibsiif. Ani maqaan kiyya Ridwaan Kadir Amaan naan jedhani. Annaa kan itti dhaladhee Baalee keessaa immoo Baalee Roobeeti. Baalee Roobee. Baalee Roobeeti amma kan jiraadhu biyya Jarmaniiti. Kan jiraadhu magaalaa Firaanfurt jalatti dhiyoodha jecha magaalaa Firaanfurt irraa deekaa hora shan bahee Darbishaatti jedhamtu keessa jiraadha. Annaa maali kana caalaa maal beekan waagan waa fitacha. Obseeti immoo bakka jiraattu ni mini bikka itti dhalattee fi maqaa kan kee qofa riitiin bikka jiraattu bee jira. Yaa bakka itti dhalatte Wallaggaa Naqamtiiti. Kan inni itti guddatte immoo asitti jechuudha. Jarmanii guddatte? Yaa. Maashaallah. Mee walitti dhufeenyi riidii fi obseedhaa akkam ture? Akkamitti riidii fi obseen yeroo duraa wal arguu danda'an? Isin lamaa keessaa kabar baaddanii obseen akkamii walitti dhufanii hangam takka turtiin isaanii eefa walitti dhufanii hajoorraa mataa irra naatu ba'a. Okay, walitti dhufeenya keenya waggaa shan guune waggaa shan guutuuf ji'a sadii waa fuftu nu hafa. Ji'a lama nu hafa. Waggaa shan guutuuf jechaadha. Baay'ee miti. So walitti dhufne immoo tokko Jawaar as yaamamee turiin ture. Jawaarti yaamamee turiin ture. Ayyaara dhaagaraatti jechaadha. Achi booda Jawaar yaamame kanatti namoonni baay'een dhufanii turani. Nama likki hin qabne gosan Jarmanii keessa gosan illee haaree waan ta'eef namoonni baay'een Jarmanii keessa turani. Namni baay'ee otoo kan jechaadha. Eegas maasii deemaatiin hin jirra. Hiriyaa kiyya tokko wajjin hin argine si obboleetti si wajjin jechaadha. Takkanaa arginu Oromoo itti fakkaannee garuu nama keessan jirti galee naatamaa wanti kana bakka akka goone taanyuun qabnaa manaam jedhee mucaadhaan jechaa si galee. Ayyeenaa jedheen illee okay. In deemnee duuma deemnee waan isaan illee achuma keessa deemaa jiranii addaraasha wal argine deemnee.
Addaraasha osoo arginu kana jecha ol seenan maqaa barreessaatiniin listii barreessaatiniin seenan si galee. Namni kun listii barreessuuf salphii kanarra eeggataa beekta. Ani immoo nama listii kana kan iyyuu hin beeku. Nama asirratti pilaanii kiyya fayyadamu qabu waan ta'eef jechaadha. Dafee waraqaa mucaa listii sanarraa fuudheetiin jechaadha. Asitti illee ijoollees masakkabadheeni waraqaa irraa fuudhee isii obboleettii isii koottaa dheen asirratti masakkabadheen silkiillee achirra kaa'anii beekta. Silkiillee achirra kaa'an maqaallee barreessa silkiillee barreessa beekta. Koota asirratti masakkabadheeni innaa deemanii isaan immoo asirratti maqaa ofiin barreessanii ani silkii kee fuudhee maqaa jiraa san silkii hojii qo'aan godhee akka achirraa silkii yaa'uutaatti dhufee jecha achirra barreessa. Akka ajaa'iba fudhatte hoo. Okay, Eva bilbila fudhattee booda ishii walii galuuf hangam akkasii fudhate? Yeroo bilbiltuuf. Yaa baay'ee ture baay'eedha as keessa waan baay'eetu jira. Baay'ee tureera bicha. Harkan kan inni illee beekta akka nama qalaalii kanatti waa tokko nu eegaluu yoo eegalee garuu harkan kan dafeetani. Garuu si diddeera. Yaa na diddee otoo wala diddee mikinaata qabdii waan isiin na diddeef achi booda illee deebitee isheetti arti jecha. Bilbila baasirra cuccufte. Bilbila baasirra cuccufte. Hin cuftii gaara nama shuuta baate shuuta no. Laayyatti dargadde jechuudha. Okay. Kara waggaa obseetiyya hedduun si jaaladha. Garuu daashee sirreeffadhu jaagaafiin. Obseetiyya hedduun si jaaladha. Garuu bakka duwwaa kee sirreeffadhu. Bakka duwwaa guutu. Shaashii kee sirreeffadhu. No. Riidii deemsa. Obseetii miti riidii deemsa. Waan sirreeffadhu yeroo hin jiru. Maashaallah. Ay. Waanta keessatti. Kamu tugas menjadi nama wan yang sirreeffadhu yeroo mikina awwal mayyuu hin beekaa waan ta'eef hin beekaani seeraan beekaani wanni awwal wanni sirreeffadhu yeroo hin jiru wanni sirreeffadhu yeroo marii waa sirreeffatetti hin jirtu fechaadha sirreeffadhu wanni jedhu hin jiru. Shaashii kee sirreeffadhu hin jedhu wanna marii si jechaadha ofii isiitii beetetti gooti ani hin dirquun wanta karatu si dirqeen beekaa agarra jechaadha. Ofii isiitii akka beetetti hin gootu ofumaa isiitii godhan. Saniifiyyuu waan sirreeffadhu jechuun hin danda'u. Okay. Riidi obsee gaafiinsiif obseen akkanas hin jetti. Riidi si dhabuu hin danda'u. Garuu daash yoo goote sin jibbaa. Yoo durba gara biraan irratti jaallatu. Besa. Yoo dubra gara biraa maal goote? Darratti jaallatu. No, jaallatu tokko. Okay. Riiti siif gaafii nama dhaggeeffadhu. Ayyee. Obsee sa'a amma jirru tanatti daash yoo naaf goote sin badhaasa. Nafeedha, silma nafeedha. Maali? Obsee sa'a amma jirru tanatti daash yoo naaf goote badhaasa guddaan si badhaasa. Daash yoo naaf goote? Bakka duwwaa yoo naaf goote daash san guuttu. Yoo na rungatte kaa oomin seen. Bakka isaa daash yoo naaf goote amma isaa kanas gadeeraa meechaadha. Hoodhi kun amma seeniif. Amma seeniif. Seenuba. Haram. Harami. Okay. Okay, Ridi. Ani saba kiyyaaf waa hedduun hojjedhe. Sabni kiyya garuu daash naaf hin goone. Subscribe kuma dhibba tokko dhungachi. Aja kan kalau tidak boleh itu jadi agak macam subscribe cuma Okay. Oromoon jaa obse Oromoon silaa daash goote ni bilisomti ture. Otoo tokkummaa cimsite yookiin walii galte osoo tokko taate. Osoo tokko taate ni bilisomti ture. Tole. YouTuberoota Oromoo YouTuberoonni Oromoo hundi jaa jajjabaadha. Jajjaboodha. Garuu daash fi daash irratti
dadhabina gurguddaa qaban riidii siifi. Video quality jira irratti. Taakka Waan tokko yeroo marayyuu waan tokko yeroo mara irra deddeebi'anii hojjechuu irratti. waan tokko irra Jechaan deddeebi'anii aayidiyaa addaa tokko qaba namni yoo ta'ati qabatee waan tokko hojjete aayidiyaa addaa tokko waan biraa fiduu qaba. Waan tokko hojjechuu jechuun osoo hin taane waan lamaa sadii afur shan erga yuutuubara tokko taatee fi aktiif ta'uu qabda sammuu hankee kanaan wanni ati yaaddu martu waan sanii ta'uu waan qabuuf jechaadha. Kana kaawwadha. Okay, thank you. Innaan waan biraa qooqa biraa Ayyee. waan dhageessiinsa irratti yuutuubaroonni Oromoo kan dhugaas hin jedhaabde hedduu wal waaniti. Akkuma sitti ma waan argee waan baay'ee waan argee fi wal waaniti. Hinaaffaan hin jira. Hinaaffaa. Sheer naa godhu yoo sin jedhe sheer maan hangoon namni yoo naa jedhe maaliif hin godhu si galee wal waanyan akka waan sabskiraayibtiidha wal akkana keessa wal seensuu deemanii maal qaba yoo ati na guddistee si guddise narraa bu'a saantimii siin kafalu naan kafalu fuudhee liinkii diskiripshinii waan community hiratti sheer godhu haa ta'u washee wasalaam. Kaafisi dabaraa. Mee obse waan shan waan dhiira Oromoo irraa akkaan jibbitu nuuf himu. Adda gaafii ana gaafatanii na wayyaa ture garuu wanta dhiira Oromoo irraa jibbuu shan tokko hinaaffaa qabani hinaaffaa. Lammata hinaaffaa Reading gaafa. Waan deebisi. No, yaa waree jechuun maal jechuun waree haasaa jaallatani namarra haasuu iseen kana maaliin kana kan jedhu azoo sa'amachuu jechuudhaan kana lammanirraan jibbaa sadaffaa baay'inaan sammuudhaanis booddee tokko waan jiraniif kanallee nan jibba irraa afuraff maaliin irraa jibba afuraffaa nama Oromoo ta'ee sabboonummaa isaatiin hin boonne fa'aa Oromummaa isaatiin hin boonne afuraffaa kana nan jibba shanaffaa immoo akka faranjiin ta'a jedhu garuu faranjiis akka istaalii faranjiittis jiraachuu hin danda'ani gidduma gidduu nama ta'u jechuudha. Gidduma gidduu Oromoos miti faranjiis miti giddu waan akkasii shanan kanan irraa jiru. Anna jaafaa ta'a dabalu waan irraa jiru jaafaa fi waan Oromoo tanarraa an mataan ittiin dhukku yeroo marayyuu yaa Oromooti yaa isin hundi keessaniyyuu aartitti maan amaaraa takkacha yoo uffata aadaa godhattee uffata aadaa fi harargee ta'e yaa wallahi garaa keessan ribbatti kamatee haa ta'u yooma uffatan uffatte sheeriin kun hin jiru gaabii bisa boontu ta'e naa minxisirii finqisir yaa shaqlaqla sundaaf yaa nama ol kaasuu dafanii nama ol kaasuu tokko jaallatu. Isoo nama keenya ol kaasanii dassinee. Nama keenya saamata godhamu dalagu jiru sheeri godhanii bari. Kaakiin har'a maqaan ishee filata Tigreeta. Guyyaa salaam. Guyyaa takka boo uffata aadaa godhattee ni jecha. Sabboontuu teennaa minqis. Yaa doomaa finqillata namni akkas goon kun aboo danazii ma wallaahi danazii. Dafanii hoo'isu nama tokko dafanii ol kaasuu deebisanii immoo dafanii baga deebisu. Kana turra. Oromoo jechuun ortikaa tollee bara. Finxii ortigooti achi gasi darbiti yabboo akkana lafaan turoo itti joobane. Akkaabii. Akkaabii si gooti. Okay, galata biriitii gaafii nama itti aantusii fi mee waan shan waan dhalaa Oromoo yookiin dubartiin Oromoo dhalaa biroo caaltuun mee shan nuuf himu. Kan isin hin caalu. Mohaa. Obseenustu. Waan akkanaa mee maal jedhee deebisaan maal beekaa deebisaa waan akkanaa. Waan dubartiin amma fakkeenyaaf dubartii biroo dhiitee dhumar obseen Oromoo mi waan dubartii biraa caaltuun dhalaa dubartiin Oromoo dubartii saba biroo caaltuun shan. Aha, dubartiin Oromoo dubartii saba biraatiin caaltuun. Saba biraa caaltuun yaa. Yeroo baay'ee dubartiin Oromoo Oromootti heerumti. Yeroo baay'ee irratti isaadha. Sanyii masiitti heerumti. Kun waan tokko. Lammaffaa onnee qulqulluudhaan nama jaallatti. Lammaffaa kan biraatiin jedha dubartiin teennaa Oromoo isaadha. Yoo achi jaallatan gawwaadha. Akkuma si himaan. Maaliif sinna dhiirarraa
dubartii wayya. Akkuma sitti maanikin waan dhiiraami ati dhiiraami isiin dubartii yoo haala isiin bira jiraattee fi miti. Hin beekta mala kiyyatiin. Garuu dubartiin teenna caadhaa kan dhugaa isin jedha achi nam jaalatin naan gawwaa. Dhiira yoo jaalatan gara qulqulluun jaalatanii ani kaa gammaa akka fiilmiirraa argan sanni hin jira. Dubartiin waan hanqatillee ilaaltee fayyadamoo birrii maali jettullee hin jira takka takka keessa hin jira sii galee. San caala garuu onni qulqulluudhaan caalatu caala. Kun immoo piroodatiin ta'uu qabna. Jaalannu jechaadha. Karaa naan dubartii Oromoo hunda keessaniyyuu ka onni qulqulluudhaan nama jaalattan baay'ee isin jaalannaa galatooma isin jecha kabaja guddaa isin kennina. Kabiraan maal isin jedha aboo lamaan uummata bichaadha ani kabee kwa bibii. Sadaffaa bareedumaallee saba biraan taranii. Mo'ashi mooyaadhaa illee taranii. Jechaan marqabsii galee Oromoon marqaba hinya afaanyitti jira bakka kana wallagga lasitti na qoy afaanyi jira marqa jira gulbata jira habibi argee Oromoo gulbata na kana afaan jecha amantii fitilleen me galatum obse waan sadii waan osoon dubartii ta'uu baadhee si jechiisu nuuf himme. Thank you. Inni tokko afaan Oromootiin maal jedhama? Jedhii bireedii. Laaguu jechuudha. Sarratti utuun dubartii ta'uu baadhee jedhee beeka. Yeroo inni itti ta'u jira. Yaa wallahi dhugaa dubbachuu cinqidee. Waan isaa cinqu. Yaa cinqidha. Inni lammataanii dafamanii fakkeenyaaf yeroo dhiyaa akkuma marriidiin dubbatee ture dubartiin keenya daftee harka kenniti jaalallatti yeroo sana miidhamuu jira kan irratti illee utuma dubartii ta'uu baadhee dhiira ta'eera jedhan yeroo. Waan dhiira Oromoorraa akkaan jibbitu nuuf himu. Wanta dhiiraa Oromoorraa jibbuu shan tokko hinaaffaa qabani hinaaffaa. Lammata hinaaffaa reading out no waree jechuun maal jechuun waree haasaa jaallatanii namarra haasuu iseen kana maaliin kana kan jedhu azoo amachuu jechuudha. Kana lamman irraan jibbaa sadaffaa baay'inaan namu sammuudhaanis booddee tokko waan jiraniif kanallee nan jibba irraa afraf maalin irraa jibba afraffaa nama Oromoo ta'ee sabboonummaa isaatiin hin boonne fa'a Oromummaa isaatiin hin boonne afraffaa kana nan jibba. Shanaffaa immoo akka faranjiin ta'a jedhu garuu faranjiis akka istaalii faranjiittis jiraachuu hin danda'ani gidduma gidduu nama ta'u jechuudha. Gidduma gidduu Oromoos miti faranjiis miti giddu waan akkasii shanan kanan irraa jiru. Anna jaafaa taada baluuf waan irraa jiru jaafaa fi waan Oromoo tanarraa an mataan ittiin dhukku yeroo marayyuu yaa Oromooti yaa isin hundi keessaniyyuu aartitti maan amaaraa takkacha yoo uffata aadaa godhattee uffata aadaa fi harargeetee yaa wallahi garaa keessan ribbatti kamatee haa ta'u yooma uffatan uffatte sheeriin kun hin jiru gaabii bisa boontu teenna minxisrii finqisir yaala shaqlaqla sundaaf yaa nama ol kaasu dafanii nama ol kaasu tokko jaallatu. Isoo nama keenya ol kaasanii dassine. Nama keenya qaamata saddoon dalagu jiru sheerii godhanii bara. Kaakino har'a maqaan ishee filata Tigreetan guyyaa salaam. Guyyaa takka boo uffata aadaa godhattee ni jecha sabboontuu teenna minqisir yaa doomaa finqirlata namni akka jiru kun aboo danazima wallaahi danazi. Dafanii ho'isu nama tokko dafanii ol kaasuu deebisanii immoo dafanii baga deebisu. Kana turraa. Oromoo jechuun ortikaan tollee bara finxiin ortigooti achi gasi darbiti yabboo akkana lafaan gooti joobane. Akkaabii si gooti. Okay, galata biriitii gaafii nama itti aantusii fi mee waan shan waan dhalaa Oromoo yookiin dubartiin Oromoo dhalaa biroo caaltuun mee shan nuuf himu. Kan isin caaltu mohaa. Obseenustu.
waan akkanaa mee maal jedhee deebisaan maal beekaa deebisa waan akkanaa. Waan dubartiin amma fakkeenyaaf dubartii biroo dhiitee dhumar obseen Oromoo mi waan dubartii biraa caaltuu kanaan dubartiin Oromoo dubartii saba biroo caaltuun shan. Ahaa dubartiin Oromoo dubartii saba biraatiin caaltuun shan. Saba biraa caaltuun yaa. Yeroo baay'ee dubartiin Oromoo Oromootti heerumti. Yeroo baay'ee irratti jechaadha. Sanyii masiitti heerumti. Kun waan tokko. Lammaffaa onnee qulqulluudhaan nama jaallatti. Lammaffaa kan muraasni jedha dubartiin teennaa ta'u Oromoo jechaadha. Yoo achi jaallatan gawwaadha. Akkuma siif himaan. Maaliif sinna dhiirarra dubartii wayya. Akkuma sitti himaan kin waan dhiiraa mi adda dhiiraa mi isiin dubartii yoo haala siin bira jiraattee fi miti. Hin beekta mala kiyyeetu. Garuu dubartiin teennaa jechaadha kan dhugaa isin jedha achi nam jaalatin naan gawwaadha. Dhiira yoo jaalatan gara qulqulluun jaalatanii ani kaagammaa akka fiilmiirraa argan sanni hin jira dubartiin wanna hanqatillee ilaaltee fayyadamoo birrii maali jettullee hin jira takka takka keessa hin jira sii galee. San caala garuu onnee qulqulluudhaan caalatu caala. Kun immoo piroodatiin ta'uu qabna jaalannu jechaadha. Karaa naan dubartii Oromoo hunda keessaniyyuu ka onnee qulqulluudhaan nama jaalattan baay'ee isin jaalannaa galatoomaa isin jecha kabaja guddaa isin kennina. Kabiraan maal isin jedha aboo lamaan uummata bichaadha ani kabee kwa bibii. Kan sadaffaa bareedumaallee saba biraan taranii. Ashi mooyaadha illee taranii. Jechaan marqabsii galee Oromoon sun marqabaa hinya afaanyitti jira bakka kana wallagga lasitti na qoy afaanyi jira marqa jira gulbata jira habibi argee Oromoo gulbata na kana afaan jechaadha. Amantii fitillee jira. Mee galatoom obse waan sadii waan osoon dubartii ta'uu baadhee si jechisiisu nuuf hime. Thank you. Inni tokko afaan Oromootiin maal jedhama? Jedhii bireedii. Laaguu jechuudha. Sarratti utuun dubartii ta'uu baadhee jedhee beeka. Yeroo inni ta'u jira. Yaa wallaahi dhugaa dubbachuu waan isaa cikku. Yaa cinqiidha inni lammataanii dafamanii fakkeenyaaf yeroo dhiyaa akkuma marriidiin dubbatee ture dubartiin keenya daftee harka kenniti jaalallatti yeroo sana miidhamuu jira kan irratti illee utuma dubartii ta'uu baadhee dhiira ta'eera jedhan yeroo nama jechisiisu jira jechuudha. Maal jechuudha? Inni gara biraan maali wanta itti dubbaa ta'uu na dabbaru. Kanuma dhugaa hin qabu kanaachi. Kanaachi durba ta'uun qaadatti tola. Dasti laal. Baay'ee natti tolayyuu. Okay. Galatoom. Riidii mallattoo akka jaalalti si qabde beektume sadii nuuf mallattoo jaalalti nama qabu keessaa. Maata akkana qabdee artii bakka takkumarra mallattoo isaa sadii nuuf waan ta'eef achi booda waan hin deeminiif garuu jaalalti maal akka nama qabdu hin beekaa akkam akka nama nama rifachi yoo ta'u walaa nama rifachi yoo nama san argitu yoo rifachiisti yoo nama san argitu onneen san tun ilaa fi bakka anjaraa mi xoornatuma amma Tigree fi Amaara duttaa rufan asii galee duf kilaas kun abbaa ta'e suuratti jechaadha. Annaa in sudaatta fa'aa asii galee sudaachisaa. Haasaa fa'aa sidadhabsiisa. Aadaa sidadhabsiisaa yoo ta'u argituun immoo argituun baay'ee himuu dandeenya waa'ee kanarraa. Waa'ee kanarraa naa si galee waa'ee kanarraa we can more you know what I'm saying explain waan jedhamu jira. Sadii barbaadaa bara. Nishaan ijaayee meeraa malee. Irrinarree. Fitattee? Haala baay'ee sii meera. Obse mee nama si jaalanne tokko akka si jaalatu godhuuf maal gootu? Dhugaa dubbachuuf nama nan jaallanne akka na jaallatu gochuuf ol taatetti argisiista. Isa iddoonni si eege sana dhiiste ol taate nama gara biraa taate ofitti amanummaa kee guddiste yeroo ol of kaastetti argisiistu hojii keetii jechuudha innumtuu deebisee utuu hin jaallatin si jaallatan inni sun deebi'e dhufe dhiifamayyuu si gaafataa jechuudha. Okay, galatoom. Meeriidii bultii jaalala hin qabne ta'e ilmaan hedduu qabdu moo jaalala
bultii qabdu garuu ta ilmaan hin qabne filatta. Yoo filadhu jaamte. Mee televiidiyaa bitan. Waan irra deemumsi galee bannaatan. Irnaa deebi'u tana seera lallata. Ilma of keessaa qabdu namoonni Bultii jaalala hin qabne jaa kan ilmaan hedduu qabdu. Garuu fi bultii ilmaan hin qabne ta jaalala qabdu. Ilmaan hin qabaattu illee itti boodallee. Hin qabaattu. Bultii ilmaan qabdu. Jaalala hin qabne sana wayya. Maaliif si jedhe beektaa? Jaalala hin qabdu jaalala itti barsiistaan. Rakkoon qabu suutaa waan dhufu jaalalli. Jaalalli har'a dhufu abaatullee caraa suutaan hin dhufa. Ilmoon sun garuu dirqama jiraachuu qabdi sii galee. Ilmoon sun zarii tantee takkaati. Ilmoon garuu kan jaalala qabdu sun jaalala qabdi waan baay'ee isa madu ilmoollee suura qabaachuun dirqama. Jaalala qabaattu koo rabbitu sii kennaa. Siin jedhe bara ilmoon sun yoo hin jiraanne jedhe bara. Yoo hin jiraanne iyyuu garuu jaalalli yoo hin jiraanne iyyuu jala rakkoon qabu jaalalli yoo hin jiraatin hin dhufa jaalalli. Har'a dhufa baataa borii dhufa baataa hin tura malee hin dhufa. Hin dhufa miti jaalalli waan ati gootu biraa jaalalli qabu. Jaalala fida. As fida malee. Jaalala hin qabne jennee. Bultii jaalala hin qabne jennee bara. Hin jiru jaalalti hin jiru. Jaalalti hin jirtu iyyuu. Hin jirtu. Laataan naa wayya bakka. Ta ilmaan hin qabne. Jaalala ilmoon hin jirre sana wayya maaliifi ilmoo kan biraa guddifadha. Maali rakkoon qabu. Ilmoo hiyyeessaa fuute guddifadha. Ilmoo hiyyeessaa seeraan guddifadha. Ilmi guddisi immoo ilma kiyya maal dhaloo bichaan dirqamaa miti. Guddifadhee naan ilma kiyya caccaleetiin hin guddifadha. Ittiin boona. Ittiin boonaa guddifadha wallaahi. Ilmoo guddifachaadhaan godhataa jechuudha. Yaa jaalalli sun garuu jiraatee bareeda. Garuu ilmoon jiraatee guyyaa mara cikiciki ta'e manni habibi manatti ol galuun si dabbara kanam dheessasi. Galata bee amma obseedhaan mitaraan. Obsee mee maqaa namni siif baase haate kan jibbitu maqaa qoosaa hin kennu himu. Maal jettee? Galchiif riidii galchiif hin galleef. Maqaa namni sii baase haate akkam jibbitu maqaa qoosaa kan sii baase haate jibbitu kan sii baase. Hin qabu. Hin qabu. Hin qabu. Riidii deebiseetti kan ga'e. Hin qabu wallah. Ani abbaan barbaade akka barbaade yoo naa hin bisneet. Gaafa ijoollee. This is a brief as a party. Luluu qabda. Hinjibbu garuu hinjibbu kun garuu privaati naa ta'u. Mikinaatum dhugaa dubbachuu osoo dhufee mi'eechaadha hinjibbu maqaa sana illee si galee maqaa sun karaa biraatti waan qoonni ta'u anattu beetaa wata qara hin cabaqaa ture wata duraanii karaatitti jechaadha si galee. Annaa hin cabaqa kama dhugaa kana cabaqa xiqqaa ta'e jechaadha. Sila maal irratti sila achi booda xaana godhanii bakka isa wali guutuu sanii na yaamsi jedhu san oota daa'imman jechaadha. Nuyi himiga. Laa bibi asirratti eegasii. Ay maqaa san dhaga'uu feenaa nuti dhaga'uu feenaa maqaa san nuyi. Naa wallaahi maqaa wanni miti maqaa kiyya sun taane. Inni beeka maqaa safaraatiin hin bar maqaa kan ta'e isaati nuti hundi ni qabnaa bar hunduu saniifuu nuuf himu. Anatu soo qaroo aliif akala jedhama si galee aliif akala. Jedhama abbaan banaa akka jedhaatiin qaraatu dhoota duraanii si galee aliif akalaa abbaa banaa akka jedhaatiin dhufne aliif akalaa irratti aliif akalaa jedhe si galeen. Annaa akalaa naan jedhani. Akalaadhaan namni na beeku namni seeraan baay'ee kana na beeku. Namni akkatti na yaa duraan jechaan anattu wata caba qorraa. Sorry. Obse atalaa malee yaa'u na buufata. Amma guddaa kun akka maqaan isaa. Okay. Didi osoo ni fi obsee fuudhuu baaddee daashin fuudha ture. Oh no waliin nu fichisiisin. Osoo obsee fuudhaa baaddee daashi eenyu fuutaadha? Yaa maqaatti guutu. Osoo ni fuudhuu baaddee daashin fuudha ture jaa osoo ni fi obsee fuudhuu baaddee gaafin. Maqaatti guutu maqaa nama fuuchuuf yaadde. Dafi kan. Iyyaanne kaa misnaatum iyyaanne walumayyuu. Dafitti guuti kaa. Iyyaanne kaa nama fuudhee sammuu keessaa qabu. Dafitti guuti kaa. Naa wallaahi kun dhaan jedhu. Dafitti guuti. Cuquutaa ara kan hojii dhaa maali kan kaas gadi kubbee jiraataa jiraata ture. Si fuudha kan sin jedhu baay'ee asan maali.
Jaalaltiin ani riidii jaaladhu. Osoon fi bineensa taatee bifa qabaatte bineensa daash taate turte. Bineensa kam taate? Oh my goodness. Maraqante. Akkana maraqanee humnaa jetti baraboo. Bineensa kamiin jaalatti ani qabutu bineensi garraamiin kamiin bineensi. Bineensa Leenci caamaadha bara. Leenca hamaadha maarree. Leenci baqa. leenca. Leenci garraamiidha namatti hin bu'u garuu achi kennaan intini waan ta'uuf. Leenca taate turte. Okay. Riidii Hin beeku wallaahi fa baay'ee. Yes, leenca ayyee. Riidii dhaggeeffadhu. Jaalaltiin ani obsee jaaladhu. Osoon fi bineensa dhaltuu keessaa bifa qabaatte bineensa daash taate turte. Beeyladaa keessaa jechuun bineensaa miti beeyladaa keessaa. Beellada horii. Beellada keessaa moo? Beeylada. Eegoota hoolaadha kaa. Wallahi hoolaa jaallatanii fannaa tun hoolaa baay'ee qabna sanii jaallatanii. Okay, obsee. Riidii baay'ee si jaaladhu. Garuu amaluma kee daashan yoo jijjiirratte baay'ee natti tola. Jedhan yaa deebii. Riidii baay'ee si jaaladha. Garuu amaluma kan daashan yoo jijjiirratte natti tola. Isa iyyitu. Iyya wallaahi hareennaan hin iyya. Wayitaaru beekta wayitaaru. Inni iyya. Namni silaa wayitaaru nama harka faan nama dhaami an harkaan hin dha'uun. Inni iyya. Itti iyyee biraa deema bakka itti iyyee nan irraa galfii Maa jette? Naan Sagalee guddaa ol kaase iyya. iyyuun isii akkamitti ta'a iyyuun jara biratti kana irratti yooma sagalee ol kaasee ittiin itti dubbatu. Isa na jibbi ani immoo na aarsan. Isiin immoo sagalee namatti ol kaasu jedhu. Ani immoo wata hin beekan wata aarti kana cara sagalee maan kee kana. Maaliif akkana goota yoo de agarun malee eree iyyuu sanii Miti. itti wata dubbatu qolqa hii ol kaasee dubbachuu jecha. Yaa. Dubbachuudha. Okay. Riidii gaafii tana sadarkaan fannitaa fi akka sabboonummaa isaaniitii sadarkaan fannitaaf Dinqisaa Dabalaa, Yuusan Geetaawun, Andu'aalam Goosaa. Andu'aalam Goosaa. Tokkoffaa ayyee. Andu'aalam Goosaa tokkoffaadha. Sadarkaan fanniif gaa sadanuu takka lama sadii. Eenyu kan lammaffaa sunniin lammaffaa Dinqisaa sadaffaa Dabalaa, Yuusan Geetaawun, Andu'aalam Goosaa. Yoosan Geetaawun san lammaffaa Sadaffaa sadaffaa Dinqisaa Dabalaati. Dinqisaa Dabalaa. Ayyee Dinqisaa garuu sirba bareedaa san baasee sadaffaa kan ta'e himi. Ayyee. Ani Andu'aalam hin baay'ee jaalladha kaduu as dhima. Okay. Akka dandeettii isaaniitiin sadarkaan fanniif jira. Hawwii Tamaam, Saaliyaa Saamii, Margituu Warqinaa. Saalaa Saamii isa keessaa baas ta'ee bisanidha beekta. Isiin sadarkaa keessa hin jirtu. Amma duraa sila No Saalee ani dhibbe tokkoffaarra tokko qabdi maaliif yennaa akka dur irratti Doori suni waan durii. No. We are new generation. amma dandeettii hin jenne sabboonummaa hin jenne dandeettii isaaniitiin hin jenne dandeettii hin qabneef sadarkaa. Hawwii Tamaam Saalaa Saamii. Hawwii Tamaam, Saaliyaa Saamii, Margituu Warqinaa. Amme dabardu. Margituun Obomboleetti. Obomboleetti. Wow. Obomboleettiin tokko. Annaa dandeettiidhaan jettemi akka osoo politika maali keessa seenin jecha dandeettii jiraa jechuudha. Yaa. Dandeettii jiraati Saalee haala tokkoffaan akkuma dubbachuu wayyaa uumaawwan soofsifatee hin jiru. Obomboleettiin lammaffaadha hawwiin sadaffaadha atinaariin garuu hawwii sadaffaas jedhu waan jedheef qabasee gala. Atinaariin Maal jechuudha? hawwiin maali sadaffaas hin jedhe beektaa? Isin Umaa birgi. Hai. Akka dandeettii kan ta'anii fi dandeettiidha. Hai. akka dandeettii baay'ee maal nageenya yeroo harka hin danda'a. Okay. Sadanuu hin danda'an garuu anaaf sadanni ani keessattuyyuu sadanuu hin danda'ani yaa'u waan Saalee waan jedheef sadha tokkoffaan nama duraaniitti isii warra atuutammaa keessaa iyyuu miti hin dandeettii guddaa qabdu.
lama farate obboleettiin leen baay'ee dandeettii kon qabreedha qabdi sadaffaallee hawwiillee dandeettii akshinii itti dandeettii akka ajaa'ibaa dandeettii garuu sadarkaadhaan kaa'an jette kan dhugaas hin jedhaa akshinii ottabii taphata irratti jechaadha taphataniitiin akshinii mul'isan hawwiidha obboleettiidhaa fi hawwii keessa wata laalu jechaadha hawwiidha garuu qoonqaan immoo obboleettii san taraa dandeettii uumaati waan ta'eef immoo karaa obboleettii lama faara taate jechuudha. Egaa achiin qaqqabeen saaliyaa saamii tokkoffaa obboleettii lammaffaa hawwii sadaffaa wassalaam akkasii. Asa wajjin wasalaam. Dhumattee maal achi qaqqabuun duuba. Okay. Galatoon gaafiin itti aantu afaan hin dubbattu harkaan yoonii fi gaafii sanas gaafadhee kan ishii ta'e harkaa waan agarsiisan jechuu gochaan. Saniifuu afaan hin dubbatu hin jiru. Harka qofaan. Isin lamaan keessaa eenyutu umriin caala? Okay. Mana keessatti eenyutu irra hojjeta? Okay. Eenyutu dura hirribaa qaba? Wallahi ana. Banne jira boleh kadang malu sih pada malu Kana isi darbatu besari misikiri harka ke beka wan man andi iyu fuyo cha kana rati herri bana khaten nan isin tikish mari ba khaten nan ana arri ba rafa arule kai ani monam ni riba ke sana khat chan tala lagi Miskin titi wai wati firra wallahi ana yete ruago tudte ani riba ke sa kai nan chura sanu saate ani bakka injirami rimna kan godera kai ani kursi yo to sino te kai kursi ana nyaatu bakka ani so tede ada nan kasi. Okay. Eenyutu dura eenyutu irra nyaata nyaata? Eenyutu irra ilmoo harkachuu jaalata? Hai, double sanulal. Lakku malee yoo fedhe dheeraan. Andiyaan kiyya garuu na beekaannu. Alhamdulillah. Ya Rabbi. Namni du'aa na goota martuu lakkuudhaan na godhadha. Lakkuudhaan. Lakkuu beektaa? Lakkuu dhiiraa moo dhalaa? Rakkoon qabu ana. Fayyama haa taatu. Kumaa rakkoon qabu? Fayyama haa taatu fedha. Okay. Dhiira dubartii jedhu. Kan dhufe dhufe. Garuu no jechuun namni barre yeroo jiru osoo ilmoon dhaliin ni filataa bara. Osoo nan dhalaa harkadhee. Yoo danda'ame dhiira yoo ta'e bareeda. Maaliif dhiira filatte? Maaliif dhiira filatte? Yaa wannan ilma hangafaa kiyya akka dhiira ta'u waan barbaaduuf yoo ta'e jecha. Maali faayidaan dhiiraa yeroo ammaa kanatti dubartiidha kan barbaachisu? Faayidaan dhiiraa maali? Yaa nama kaffaloo jechuudha faayidaan dhiiraa maali jettee ni jedhu. Garuu haa taatu dhiira yoo ta'e jecha bareeda. Walii galti galee. Dhiiraaf dhiirri walii galti. Walii galaa. Saniifuu dhiira si Okay, yeah. Eenyutu nama arrabsa isin lamaan keessaa? Eenyutu nama arrabsa? Arrabsaa? Okay, nama arrabsitan. Maybe jechuun hoggaan si jiru irra nama arrabsuuf jarjar. Rabshaa. Anaafisiin onkaan na biraati miti takka wal arrabsine beeku. Yaa waliin arrabsinu gaara. Takka wal arrabsine kana gaafa kan ana natti fakkaata yeroo amma nama wajjin wal nama na tuqe jedhu anatu jirjira intini. Yaa aha akkasii dhaarta yoo namni amma siin beeta yoo namni tuqe timurtii keessatti beeta faayitarii tuqte. Timurtii keessatti namni tuqe naan gadi bu'aas. Timurtii keessatti dhugaas hin jira haarra nyaata. Gadi fuudhu bichaadha siin jedha bibi. Isa dawwattu waa'ee jawaar amaara isa dubbatee na wal tumtan. Waa'ee jawaarin amaara mijattiin kilaasii isii keessa turte sii galee. Anaa waa'ee jawaar kanarratti akka dagaggodoo eegaltee naan garuma sii qabde kan jettee bibi. Boksiin daandawee taatu yoo dubbii xiqqoo goote. Wallahi wal tumtee amaanuun gitti dhufe timurteeti dha waraqaadha. Maanuun jechaan chaansii mucarra si'acha baata. Mana tamaariitti amma boodan baata.
Kaniifuu kabajiin siin jee bari ishii kabaji jala buli. Wala isatti mana isa Anatti moo? reedicha wajjin nuyi Oggutan kan anaa jecha. Yo waktu warman mana sih? Otak kali waktu nu jelas gale. Nah berarti banyak ilah hadocha lama Oke, eenyummoo. Kadugaa. isa namu. Karawan ni Wallahi hadocha. isa namu. Aga isi uge tu tumame. Irra baada sinjala ana art mana halle cuma kabela. Taballaa saayyuu tokko Hanqa ishiin harka kanneen bakka harka halleetutti. Ayo wata fighting gonuma ko ruga kalbi he fighting gona na fi. Okay. Fighting ne. Eenyutu Abiyyi jaalata? Tentu jala tapi Dur jaallata dur. Duri ka. duri malle jala tapi. Amma garuu lachuun keenya yoo hin jaallannu jechuudha. Ani ma durana ga jala dura sirbe fi jira stadium kubara be dan se jira. Duraani ka yaadu. Odan do bisan. Durana. Amma jaalata jechuudha. Wanna na ko choke sa wan san. Isni mana qoccaa yeroo sun gammanne. Okay. Wallahi ban ko chawon su yara ta. Jechuun amma isin lamaanuu Abiyyiin jaalattan. Jaran no Sappoorti Okay. si goonuu jechuudha. Eenyutu Joor jaalata? Jawan lamanu jaran. Lachuu Yeah. keenya What's the question about bro? gaaffii akkaan deebisne. Aha one gafa devi sih adam. Eenyutu Joor jaalata? Lachuu keenya Okay. Eenyutu Quraana irra qaraa? Anak. Ramai. Anu tercala bega. beekuuf karaa aladda. Beekuuf qaroo. Isin juga yero kaya mual lalar tu. Wan aha namni amma yero dan kala ramai cara yero bara kabain na lalu isi dah. Kan beeku immoo isa ni dura. Anin beka ani wan kare itu yero cara isi lima mual bertar tu. Isi tu lala yero baik. Ini bisti isi wadu bisu kana ini bisti. Okay. Eenyutu Shiroo jaalata? Shiro my love. Reeditti jaallata. My baby, my two baby, my two baby. Eenyutu Eenyutu Booyuu jaalata? Booyuu. Emi mana langsung jira. Asuma ta cugo tabi. Ribooti. Gaafa namni duuba waama. Dubartiin maan boon jirtu iyyuu. Ata garaatti dubartiin boon argitee beektayu. Hin argine. Wallahi dubartiin aga boturraa chaadhaa takka boottee takka bira jiraatee naan taasisa bira teessoo illee bootte. Yoo gaafa namni sinirraa gaafa ollaarra namni du'e na waama boo'ichatti. Naannaa san bira isin jedhara. Asitti isootiin bootte dubartiin biraas bira teessee naanni chaadhaa hin bootte wajjin. Asirra faana jiraatee naanni hin bootte. Okay. Ani waan reefu story kan dhugaa sin jedhaa waa'ee boorsaa kanarratti chaadhaa waan tokko aggaaxamni walitti taa'ime. Bakka kanatti chaadhaa. Baxxaan kan nama kolfisuu chaadhaa. Asturri sigalee nama taasisaa sirba. Waa wayirra asturri bicha nullee dhiira nama afur moomee nama shan dhiira nama shan moomee kan jira dubartiillee nama sadiitu jira asiyaa. Annaa takka umboote ol seentee rakkoo mataa ofii qabdi sigalee hin boote. Annaan amma ittiin tuni sochoobu dadhabnee naani lama nu bira taa'arti takka meeta keessatti booti. Ka'iitiin hin meeshaa sobee jennee. Hayyeen jettee nu bira kaatee deemu. Oota nu bira kaatee deemtu chaadhaa. Takkaa teennee meeshaa sassaabaa tennaa. Oota tokko ol balabalee ol. Teettee waliin boottee. Teettee waliin boottee. Annaa lammaffaa annaa tuunillee. Amma teennee ammallee aboora beedhi lamaan waliin bo'aarti. Ka'iitii seensi sosobi lamaan jedheen. Ammallee teennee